Abbaan Faaximaa namicha fe'ee osoo deemutti jiru namoonni biroo karaa irra dhaabbatanii harka dura qaban. Abbaan Faaximaatis gara namicha fe'ee garagaluun namoonni kunniin illee rooba keessatti rakkachaa jiran kanaafuu isaan illee feenee haa deemnu jedhee gaafate. Namichis hayyee haa ta'u fe'ee uumaa rakkoon qabu jedhee walii gale. Kana booda namoonni hedduu ol jalaa siqanii akka seenan godhee deemsa isaa itti fufe. Namoota hundaa nagayaan fe'ee ganda isaaniitiin gahe. Nama taaksii isaa irraa bu'u hundaa mallaqa irraa hin fuudhu. Nama mallaqa itti kennu hundaa maallaqan barbaadu intala tiyya Dr. Faaximaaf du'aa naaf godhaa jedhee amaanaa itti dhaammata. Abbaan Faaximaa fi namichi wal qabatanii gara ganda isaanii qajeelan. Namichi konkolaataa keessatti hafe. Suuraa yeroo qormaata biyyoolessaatiif Faaximaan kaatee tokko taaksii keessatti arge. Dr. Faaximaan isii tanaa jedhee gaafate. Abbaan Faaximaatis eeyyeen intala tiyya Dr. Faaximaadha jedhee deebiseef. Namichis suuraa si hoggaan laalu bara intala xiqqoodha jedhee ammas gaafii lammataa gaafate. Abbaan Faaximaatis eeyyeen dhugaadha isiin ammaaf doktoraa miti amma kolleejjii fayyaatti barattuu waggaa tokkoffaati jedhee deebiseef. Osoma haala kanaan haasawaa taphataa deeman mana namichaa gahan. Namichis yaabuu asuman eegi huccuu jijjiirradheetiin walumaan gara waajjira poolisii deemna jedhee kadhate. Abbaan Faaximaatis rakkoon qabu jijjiirradhuuti kootu jedheen. Namichi saffisaan gara manaa ol seene. Akkuma ol seeneen na dhaqqabaa jedhee iyyuu eegale. Abbaan Faaximaa saffisaan fiigee mana ol seene. Haati warraa fi ijoolleen namichaa gaasa siliindara keessaa baheen ukkaamamanii of wallaalanii jijjiganii jiran. Abbaan Faaximaatii fi namichi wal gargaaranii maatii isaa hundaa konkolaataa keessa eega seensisanii booda namichi saffisaan manatti deebi'ee mallaqa yaalaaf ta'u fudhatee deebi'ee gara hospitaalaa qajeelan. Akkuma achi gahaniin wal'aansii godhamee fi hafuurriitti deebi'e. Namichis gara abbaa Faaximaa garagalee yaa obboleessa kiyya arra tola hedduu naaf ooltee jirta harka narraa qabde osoo bakka sanii fuutee na fiduu baatte silaa arraan tana maatii kiyya hundaa'uu dhabe jechuudha jedhee kiisha ofii keessaa mallaqa guddaa baasee itti hiixate. Hunduu fedhii rabbiitiin ta'e an saantima takkallee sirraan fudhu osoo wanti feetellee galtee saantima takkallee sirraan fudhu. Hayi maaliif narraan fudhanne? Waggaa 20 dura yeroon taaksii tana bitu haati warraati yaa rabbi rahmata isii haa godhu hedduu gammaddee turte yeroo masa waadaa takka na seensifte nama xumura irratti yeroo gara manaa galtu feetu irraa maallaqa takkallee hin fuudhin arjummaa teessaniin rabbi hamtuu irraas eegutu mala naan jette. Anis maaliif nama xumuraa jetteree jedhee gaafadhe. Isiinis namni xumuraa sun lafti waan itti halkanooftuuf sodaa fi cinqii keessa jiraachuun mala akkasumas maallaqa of harkaa dhabuun mala kanaaf nama xumura irratti feetu toluma fe'e jettee waadaa na seensifte. Taaksii tiyyatan argitee waggaa 20 waan turteef dulloomtee jirti namni siidhaan deemuun fedhu garuu dhugaa siin jedha waggaa 20 keessatti yeroo 2 qofa garaajii seensise. Yaa Allah ati nama gaariidha mee maqaa kee guutuu naaf himi eega maallaqa narraa fudhachuu diddee hiriyyaa gaarii waliif taanaawi. Ahmad Ismaa'il jedhama. Intalti teeta suuraa irraa san maqaan sii Faaximaadhaami? Eeyyeen. Faaximaa malee ijoollee biraa ni qabdaa? Lakkin qabu. Mana kiyya harkitee jirtaami? Kanaafuu intala teetii wajjin kootaati nu ziyaaraa. Inshaallah dhufnee isin ilaalla. Achumaan haati warraa keetii fi ijoolleen tee fayyuu isaaniitis adda baafanna. Inshaallah anis akka dhuftan abdiin qaba jedheen. Abbaan Faaximaa namicha hospitaalatti dhiisee gara mana isaa qajeele. Namni tokkollee karaa irraa hin mul'atu. Kophaa isaa taaksii oofaa deemsa isaa itti fufe.